Oromoo jaalalli keessan bakka qabe. Oromoon TikTok irra jirtu. Ana obboleessa dhabee haadha dhabee na rukutuu dhufani jaartii wajjin. Jaartiin mana agarsiiste. Amma kunooti isiin bu'aa jirti. Oromoo qaqqabaa fi qaqqabaa. Warri aslii keessanitti dhiyaattanus qaqqabaa fi jaartii Mubaarak rukutee daganaa Mubaarak qabamee jira. Oromoo qaqqabaa fi lakki Oromoo sinitti beeraan dhaabuu seenaadha siniifa ta'u. Siniifa ta'anillee wallaahi isiin waa taanaan of hin balleessan jiraadhu. Oromoo qaqqabaa fi deemaa qaqqabaa fi Oromoo. Deemaati qaqqabaa fi jaartii aslii jaartii Mubaarakiin mana hidhaa jira. Mubaarak sababa koo mana hidhaa jira. Mubaarak sababa koo mana hidhaa jira. Oromoo Mubaarak sababa koo mana hidhaa jira. Oromoo mana namaallee jeeqne. Oromoo anaaf jedhee Mubaarak qabame. Isiin qabdu poolisii jedhee waraqaan qabdu jedhee ofiif qabame. Mubaarak musammaa qabsiise asliin. Isii qabsiise jennaan Mubaarak kanatu qabama isiin dubartiidha jedhee. Adaraa Rabbii Oromoo qaqqabaa fi Oromoo isin yoomiif yoo